Hello, akkam jirta nagaa keetii fayyaadha. Guyyaa har'aa waan ajaa'ibaatiin fidee si dhufe barnoota Ingiliffaa chaanaalii kana irratti barachuuf deemna. Okay? Yaadni kee maali? Barnoota Ingiliffaa barachuuf fedhii yoo qabaatte naa himi. Barnoota Ingiliffaa barachuun fedhii koo kan yeroo dheeraati. Baguma milkaa'ina kana nuu fiddee dhufte nin jaaladha. Barachuun baay'ee fedha. Kanaafuu saba keenya waliigallee barsiisna. Waan nuti barsiisnu asii gaditti isinii eega. Wanta nu barsiisnu maali? Waa afur dandeettii Ingiliffaa afraniin barsiisna. Speaking, reading, listening and writing. Yeroo tokko tokko akkaataa itti barreessanillee spellingis waa hunda isaa ibsinaaf uummanni keenya barachuu barbaade nu bira banaadha. Ammas waan tokko waan haali barnoonni Ingiliffaa maaliif nutti ulfaataa waan jedhu. Wanti barnoonni Ingiliffaa nutti ulfaatuuf maali? Gaaffii kiyya kanallee naa deebisi. Barnoonni Ingiliffaa wanti nutti ulfaatuu fi hin xiyyeeffannu yeroo hin kenninuu fi jala hin deemnu isuma kana waanan xiyyeeffachuu yoo barannu yaadannoo qabachuu isa kana yoo baranne barnoota Ingiliffaa haala salphatti waliin barraa. Galatooma amma follow na godhaa isin jedha.